beekadhu amzirraatis khaliifarraa siif galeemi abukaadoo dhaabbachuutti hin jiru kana keessatti ilaalan abukaadoo khaliifaafis dhaabbachuutti hin jiru hamzaafis dhaabbachuutti hin jiru laakiin ilmaan namni kun fakkeenya maal siin jaa laal ilma harargeeti isaan lachuutu laakiin ati jidduu dhaabbattee tokko gaddeebiftee tokko irra dhaabbachuu osoo hin ta'in isaan lachuutu jidduutti haqa muruu danda'u qabda laaf bareedaa fi sii galee akka namni tokko yaadutti ilaal amma ati arrabsitee kuttee irraan deemu irraan way maaliif buuste koo ibsa irraan gaaffii qaba dhiifama. Ayyaan hin buufne mudhitee dhaabbuseeti jarraasaatti itti fufetti jarraasaatti mudhitee hojjisee maaliifi wanni inni haasawuun hin taaneef gaafalaas ati itti fufadhu. Noo ibsa dhaggeeffadhu jala jirta ibsa dhaggeeffadhu duraan dursaa ilmi namaa takka gaafa bishaan haayilaandii tokko sii bituyyuu galata sirraa qaba. Jireenya sitti uume har'a arrabsamuu haa turu jechuudha. Lammaffaa immoo gaafiin kiyyaatti ibsaa hin gaafachuu jira. Hamza ni beekta? Hamza mee maal hojjechuu jira hojiin isa malan Hamza mana isaa. Dhaggeeffattooti eenyu sororo. Osoo bar nagayaan taa'u kana shuu jedhee bar masmara diimaa keessa darba. Ara taap godha. Osoo makiinaallee bitateetiin jedhee walla dhaabee ka'ee oo masmara diimaa keessa dabarsu roolu. Amaree qobaanniisu makiinaa kana oofuutti na jalaa du'a. Wallah shootaa qaba. Anu waa'ee maal haasofnaa kutaa inni kun. Maali adabbiin keessan? Hai beesto obsadiidha maali adabbiin keessan jettu makiinsa. Dammaqaasi mo'ataa irraa bar. Yaafuu hirribaa Dura yoom nu mootan? jecha hirribaa ka'ee deemee hirribni amma 1-0 amma kana kuma lama bira ol tarraa hin adamnam 1-0 ishi akkana moola ishi hundi keessan double tap nama kuma tokko dhibba lamaan as jirtan Aziza Fuadin follow naa gora hundi isaanii warra toppiteerii jiran follow gora ishi tappi gora mee Aziza nama meeqan geettan follow gora akka gile follow naa gora Aziza Fuadin hundi keessan. Haadha Faaxee maal sargii kee dhiyaate manni kee pinki goote nagumarraayyee. Qalbii matii tana gammachiisee ilaala jedheeti mee. Ha? Koba mufiiti qalbiin tiyatuun gammaddee maal akkasiin taatu sapiraayizii godhee ulaala jedheeti. Hundi keessan dhuguu waan bitanii tappi gora please. Ijoollee uf gammachiisuu feeta. Inni dubbadha inshallah asii fudheetiin bakka bishaanittiin bakka ittiin badatan san ittiin badadha malee torbee tokko achi nyaadhee erga laafisee booda. Osoo diyaasboora waa buufadhee wallaan ni moora kaayiroo kanatti. Garuu eerpoortii irraa akkamitti dhaqee fudha. Fuad. Thank you so much. Faajin naqee fuudhe. Gaddeetiin jedhe waliin dandee fuuna hicciitidha hin himtusa. Ani moo? Makiin ilaala ati himuu eegaltee. Laa ilaalaa nama kura saddeet barbaada. Ilmi kura saddeetii qopheessaa. Rakkoon qabu daskee waraabeen gaafannasii deemeen post godha. Ani yuutuubaraa. maqaan wanta hin dhageemaa. Nama kura saddeetii ni dhagaa. Nama kura saddeet barbaada. Dafa nama kura saddeet barbaada please. Warri makii biraa guutan ani biraa guutu warri ana biraa guutan makii biraa guutuun dandeessanii bar asii achiilee guutuun dandeessanii. Ababaa kudha saddeet sabafatanii jirtanii guutaman taara. Afurii daddafaa kennaa qabaattan. Tadi qofaa beeladi lama hafe takka. Isinii guutee doktor. Kan taajaraati nu buunna. Sadii ni amma nu bira. Sadiin baay'atam. Sadiin baay'ata dan taajaraati dhugaa jirti. Haadhaaf du'aatti seena. Likki jira haga. Baboodhuma ammoo kennitan kanaa ol kennaa kumuma lama guutuudha kaayoo. Sadiin. Shababama sadiin baay'ata. Daba dabini zijaara muwada. Aywa. Second job. Thank you so much. Goda. Kuma sadii gumneer. Isin ummata fira qabne bar. Thanks so much, Aduye. Second thank you. Uffata manaa qabdan hunda baasaa gubaa dabbi tokkoffaa singilummaan isin dura haa jijjiiramtu. Thanks so much. Uffata manaa qabdan gubaadha. Adabbi tokkoffaa. Guys kuma takka hagallu taaptaap godha kuma afur nama nuuf kennu dhabnu taaptaap godha kuma takka hagallu. Boy, thank you so much. Aditi, thank you. Second thank you. Ada bika ya Rasena. Hizbi kuma takka. Kannaan jira bar.
Maal jettee? Adabbii tokkoffaa uffata manaa qaban hunda baasanii haa gubanu xalaata jiraate uffanni jira kun qobaa ta'ani ka. Taakka. Ana as keessa koini as keessa sinii kaa'ee ture. Sila koini mana as keessa sinii kaa'ee ta'isin taphtaa Adabbii lammaffaa. godhanii just challenge guutuun Adabbii dandeessi. lammaffaa Maaliin hin jedhamu manne shufeerri jiraatti waan sana bitanii naaf ergan. Eh? Kabajni mana irraa jalqaba waan ta'eef. Jaarsa jaarti maamna tajaajila mi'ootu ofirraa godhe abboo maa godhu. Uffata ittiin galaafatamu. Isaan waan salphii yaa'anii iyyaniif qabanii. Galaafatamu beektaa akka ilmoo waggaa meeqa taate? Haati faate mi'uut gootee bar. Habibti mi'ootu ofirraa godhe akka taphni dhumatutti maan nurra geeran inshaallah osoo nu mooyyatiin mi'ootu godhu ofirraa jaarsa jaarti maan mataan ho'isan. Bishaan nu bitallaa Ani ifatti singili alatti yoo dibamne nama nu dibamsiisuun qabu yoo inni dibameesitu bishaan itti buusa yoo inni isiin dibamsiisu. Sadaffaan maal inni haadha seena? Warri mana kiyyaa kun maal ta'e ganama kanarra faana. Sadaffaa buna ibiddarra jiru sana qabattee haa dhuftu. Makiinoo. Makiin gadi buutee haa buusture. Adabbii sadaffaa. Ayyee. Yalla kota. Kota nu kaddama haati faatee buna fidii kottu makii ati kottu buuse adabbii sadaffaan ta'e. Haadha faatee yaada iyyuu achumaanuu ati immoo seenaa fidda deemtee marfistee gaa haati faatee buna dhuudu. Laala shufeeriin hin jira shufeeriin si haa fidu seenaa. Ani lamaan qabaa bikka biraa deema sorry guys. Itaati beellama yaadatte? Adabbii biraa jijjiiraa ka. Silaanan tokko namuu. Sadi himaa kaa sadi himaa. Sadii himne bar. Adabbii tokkoffaa uffata dadhaa'uu waa goraa buutetan wal gargaartanii bittaniif jaartii mana keessa tagalabbaxamuu barbaaddi. Kan binnaaf haadha faatee wayyoo. Qalaasan binnaa suuqa jawa keessaa binna hin jirti tabi. Noon barbaadu biraandi mooti kakadha. Kakadha hin bittaniifi. Bittanii kakadha. Binnee nama finna kaa. Binnee finna kaa isin nu godhin hin deemtu. No, isin wajji deemtee laallattee keessaa fudhattee kayoo godhe jaarsi kiyya miira keessa gala jettee isii ajabu fudhatti mana deemtee bal'aa seetanii qabana Yaa sino maal inni hayi nu deemnee binnee fiduudha manatti. Deefaddu. miira abbaa manaa ofii isin beeka waan ta'eef ka gida isin godhatu natti bareedu laallattee kafaltan isin filata. Deefaddu. Laala uffata ajaa'ibaati siibinee dhufna jechuudha. Galee uumaan yaadeen. Mungkin makiin illee hin deemte ajennu haati faate asii gadi baate taanaan bilbilan kaaftune. Ani shufeerii sanatti birrii naaf ergu. Wallahi kaasa hin bitaa bakka maakii waliin mari'annaa lama binnaa fi rakkoon qabu. Hai lama hin jenne. Nutti sadaqachuu fedha qabda. Maaltu marii barbaachisare sadaqaa itti na kadhattan beetan ijaartii qixaatti Sadaqaa miti kaa jechuun Sadaqatul Mati. Wal uffata ajaa'ibaa qumxaadhaan ajaa'ibaa siibinne yaadin. Dubbatti dhiisi cicciraa siibinne laata. Hai hin ta'u cicciraan sun hin taane. Yoo saniin asiin kolaali qumxaadha jedhi laali. Lama beeta ciccirallee bitaa fi beeta qoqoonxallee bitaa fi hin bittanii fi kakadha. Isin nama wallahi qumxaa lamaa fi ka duuba kanaan dhooyaadha jechuudha gizee asii achi deemtu jechuudha jaarsi duuba kanaan argu. Aye. Kalas lamaan sana immoo anatu bita. Siibinne uumaan yaadin. Si ta'ee haadha seenuti yaa. Mallee kan biyya asii godhattee jettu mudhii tanaa gadi harma bira yoo gadi tara ilaa gadiitti haga. Maal karakterta ni binna kalaas. Kalas. Beettumaa fi bar qalbiin isii haa gammaddumaa fi. Wallahi hin binna. Silaa an deemes ni ilaaluu qaba malee waan ta'uuf waan hin taane naaf hin ta'u achumaan na jala beekumsa fudhachuu qabdan isin singiloonni maaltu isin barsiiseen kan an deemes isinitti argisiisaa isin bifa isaa himtanii. Hai. Bijamaa qorraa uffatteetiin raftu anatu beeka jetti sila. Nuti. Jamil tokkoffaa dhageeffadhu amma laal. Qoy sanqixaatii irra jennaani aslii waan himatee ture dheengadda wallaahi kophaa kiyya taa'ee himimaan kana dhab jedhee himimaan kun narraa gajjige yaa makiitiyya. Qixaatii irratti si himna waan san godhuu qabdi isin dura osoo nu quumtaa kanneen hin binne waan san sirreessuu qabdi. Booyee na. Biraa qabdanii maaliin nu qaxxaatarree isin muune kunuun. Kalaas quumtaa hin binna jennee miti itti fuufaa tapha. Ayyee.